akkasuma jechuudha meeshaaleen erguu ammas hasaasaa wa'aana kun ammoo tuyyuu haada isaati aga furda argitanii rakaayanii jiraniyyuu janseeyina ila kunoo kanatu garagara godha argitanii namni bituuyyuu kan beeyne baay'eetuyyuu jira kana balbala lama qaba dardaraa gubbaatii fi innis qulfii qaba daa'imman yoo qabaattan itti qaraqarattanii jechuudha kunillee akkasuma uftoota fi kabajamtoota kiyya qarshiin isaa 10,000 asitti ammoo firiijinii jechuudha qarshii 30,000 Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gatiilee meeshaa tokko asumaan dhageettanii oolmaa kiyyallee har'a na wajjin daawwattanii akkamitti akka ooluu fi akkasuma mootuyyuu haalaan jireenyaa gabayaa biyyaa akkam akka tahillee akka hubattan abdiin qaba. Rakabootiin baay'ee akkana bareedu kun qarshii 5,500 sufraa sinii isaallee hundi isaatuyyuu akka barbaadanii fi kalara barbaadan. Aadaa hunda isaa baasee erguuf deemaa jira. Abbaan hidhee jechuun bari meeshaa aadaa biraa qabdan akka hin biran teessifne. Kuno inni kun jechuudha kameramaatiin hasaasa erguuf deemaa jira siinqee isaa wajjin meeshaa torba jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya meeshaan kun shifaa jedhama qarshiin isaa meeshaa arsii normaal amma isin argisiisa normaalarra gatiin isaa ni dabala shifaa kana akkasuma mootuyyuu meeshaa zayitii fi itti aansee meeshaa ashawaati gatiin isaa ni dabala akkuma sitti argitan mariyamaan jechuudha rakabootii qarshii 5,500 baay'ee bareedaa ta'ee fi meeshaa isaa ulaagaalee guutuu waliin qabdi sufraa dabalatee jechuudha kuno rakabootiin isa kana jechuu isa guddaadha siniileen akkanatti bareeddu tana warqaammoo of keessaa qabdi yookiin ammoo kalarii dahabii of keessaa qabdi hedduu miidhagduu fi bareedduudha kun haalaan margitan kanaan jechuu hundi keessanuyyuu siniilee diizaayinii adda addaatu jira fedhii keessan irratti hundaa'eetiin sufraaleen isa kana tipsiin ammoo yookiin ammoo sarbiisiin gizaazaa rakabootii waliin kun isa kana sinii meeqa fuudhoo jettanii ija keessan ilaaluu dandeettanii garaagarummaa sarbiisii rakabootii 5,500 fi 4,000 4,300 kunoo sinii 6 guutuu fuudha yoo barbaadanii jettan ammoo sarbiisii wannaa isaa wajjin kunoo haalan isin argitanii kunoo 6 guutuullee fuudhuun danda'a jechuudha kunoo firii ta'ee jechuudha kunoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kana akkuma sitti argitan kanatti sarbiisii kana qaba jechuudha rakabootiin 5,500 ka kanaa gadi illee hin jiran namootiin hedduu rakabootii dimlaayitii warri jettan rakabootii kanattu isinii caala gabaabaan meeshaan kun meeshaa mariyamaa hasaasaati itti aansuun ammoo as jira meeshaa namoota biraati meeshaa amma erguuf hidhaa jiruudha salaama yoo isin jechuu dagadhee as ammuma hidhee hiikuuf hin barbaadu meeshaa isa kana ammuma hidhee hiikuuf hin barbaadu awwaarrillee itti sin jalaadhaa fudhadha meeshaa abbaa gadaa odaadhaa jechuudha torbanii innillee siinqee dabalatee meeshaa guutuu isaati meeshaa keessan fudhadhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya kunniin meeshaa qaba isiin tuni meeshaa hedduu qabdi itti aansuun meeshaa aadaa arsii normaala kunu asitti akkuma argaa jirtan kana hedduu bareedaadha itti aansuun meeshaan jiru kunillee abbaa isaa tokko godha meeshaa eenyuti meeshaan kuni hiruuf deemaa jira qorii argee jedheen beeka meeshaa jatti arsii ashaa nageellee arsiiti nageellee arsii deema meeshaa biraa qabdi isa wajjin walirratti amma bahee jira meeshaa kaabon itti fayyadamuufi geessaa fi aadaa namootiin meeshaa aadaa barbaaddan meeshaan aadaa kun hedduu dabalaa jira diizaayiniin isaa fi babbareedee dhayaan isaa wanni marti hedduu miidhagee dhufaa jira gabataa baalillee hedduu qaba wanni isin naa hubachuu qabdanii meeshaan hundi isaatuyyuu jechuudha akka diizaayiniitii fi akka wanna callee baay'ee nyaatuun qarshiin isaa dabala fakkeenyaaf amma meeshaan kun nageellee arsii deemu akka 2 3 4 5 5 kuni kulli abbaa biraati isiitii 3 4 5 kamitti akka 2 3 4 5 kunoo kun arsiidha 6 siinqee tanaan 7 jechuudha kunooti siinqee isaa isiidhaan 7 innillee hidhamee akkanatti jechuudha meeshaa kana walitti aansinee akka nu jala calluun isaallee citee hin jiine wanni marka feeggannoo barbaachisa uumaa rabbiitiin miti kanaan walirra hinee
qabnaa jechuudha. Barreessa kuni nageellee Arsiiti. Kuni irratti barraa'ee jira. Kunu Ameerikaadha. Nama Ameerikaattu ajajate hanaanii Ameerikaa waa'ee meeshaa isii kana booda irra dubbadhaa narraa fudhattuu barbaada. Ameerikaadha. Itti aansuni shi maashaallah tabarakallah kana ijoollee adaabbaati. Kuni sadaabbaadha. Kuni sadaabbaadha. Kuni ijoollee adaabbaati. Kuni sadaabbaadha. Kuni bakka tokkotti hidhama. Ijoolleen adaabbaa maashaallah meeshaa hedduu babbareeda meeshaa mana keessaa dagatanii kunooti. Kuni ciicoon kunii fi sabareen kuni wal fakkaata. Akkasuma ciicoon kunii fi sabareen kunillee wal fakkaata. Garuu ammoo sabareen ilillaan calleen keessa yoo ta'e hedduu waan bareeduuf gara tokko callee xiqqoo galchine gara tokkotti ammoo waluma fakkeessine. Namootiin gareen sabareen kun meeqa sabareen meeqa ciicoon meeqa warri jettan ilaa kuni madaaluma jechuudha. Argitanii ciicoon kuni qarshiin isaa gaafa nabboon 1700 dalaisiise amma gara 1800 waddadee jira. Akkasi haati addaanaa baafattu bakkuma tokko kaa'u yookiin qabu walitti akkuma sitti argitanii fal'aana lamaallee addatti ajajatte killa jechuudha aadaa Arsii. Fal'aana akkasuma mootiyyuu kanallee addatti ajajattee jechuudha. Obboleettiin kennatuun ta'a daabbaa kanneen addatti dabalata ajajattee kunooti. Fal'aanillee kunooti. Feestaalli naanqate kunis adaabbaadha. Kunis adaabbaadha. Kunis akkuma sitti argitan meeshaa zayitii kana qarallee nam lamatu ijoolleen adaabbaa ajajatte amma mootiyyuu kun adaamaa deema. Kuno qorii takka killaan lama Tonton sadii fal'aana afurii buqqee urgooti shanii buraatiin jaha siinqeedhaan torba kunis adaamaa deemaa jira jechuudha. Akkanatti torbaan kun organama ergama jechuudha gootaadha. Akkasuma jechuudha meeshaaleen erguu ammas hasaasaa akkuma asitti argitanii firiijiidha. Firiijii guddicha litira 250 jiddu galeessaa itti aansuni eeleedha. Eelee maabiraati. Kunoo haaluma amma argaa jirtan kanaani maashaallaadha. Itti aansun ammootuyyuu kuni kan ittiin bananii ittiin cufaniidha. Kun garuu gara duubaa aana. Kuni ammootuyyuu haada isaatii haga furdata argitanii irra kaayanii jiraniyyuu. Kunoo haada isaa haga furdatu kana ogeessatuyyuu girgiddaa irratti hidha jechuudha. Kunoo gamada tokkoffaadha. Wanni addaan isinii baasuu barbaadu namootiin hedduun jechuudha. Eelee 10,000 fi 9,800 takkitti seetanii kunoo eeleen 10,000 isa kanatuyyuu garagara godha. Dulaaba osoo qabaattuyyuu eeleen 9,500 9,000 sunii kanan qabduu isiniin jedha. Namni tokkichan se'ina ile kunoo kanatu garagara godha argitanii. Namni bituuyyuu kan beeyne baay'eetuyyuu jira. Kunillee guddaadha. Kuni bakkooniin isaa guddaadha. Sinii galee dulaamni isaa kun guddaadha. Itti aansuun ammoo kunoo balbala lama qaba jechuudha. Madardaraa fi akkuma sitti argitan kan kunoo akkuma sitti argitan kana balbala lama qaba. Madardaraa gubbaatii fi innis qulfii qaba. Daa'imman yoo qabaattan itti qaraqarattanii jechuudha. Kunillee akkasuma kuno daa'imman yoo qabaattan kanallee itti qaraqarattan kuno qaraqaraa lama qabaa jechuudha kan ittiin cufnu. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qarshiin isaa 10,000 asitti ammoo firiijinii jechuudha qarshii 39 kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyya meeshaan harree kana har'a waliin haa kennu yoo jechuudha. Ani badee jedhu
namooti hedduun wama bakka jechuun maaliif hin hojjennu dubbanne maaliif olaayii irraa baddee waan adda addaa yaadan kunoo sababa kana badee ka viidiyoon waraabamne wanni xixiqqoon jechuudha hedduutu jira ka hojjetaa oolu ka eeggannoo goone meeshaa akkanaa kana ijoolleen adaabbaallee Jamiila Gammadaafaat meeshaa lama na biraa qabani sinii galee namni hedduun jaalatee ajajataa jira meeshaa kana viidiyoo ka odoo waraabamee ergamullee baay'eetu jira mi'a kana fakkeenya tokko ka ibaluutu jedhee waraabuun haga nama cinqu isin xiqqaase maltanii garuu adda addatti hin danda'u kun amma kun akkanumatti adaamaa deema amma immoo biyyoo kahatee kasaasaati deemna akkuma argitan kana kanneen antakaayyuu waraabee siniyoonnaa jedhee yeroo akkuma namni biizii hagam akka ta'u argitanii viidiyoo kana isinii qabadhe akka laayii gootanii ta'e itti bohaartii qaba kuni asaasa deemee shaashamannee ta'e garuu miidhagdii naa galche asaasa kunni feestaalli hundi isaa feestaalli mataa isaa tokko birrii meeqamee qabatanii birrii 15 birrii 15 birrii 15 birrii 15 birrii 15 birrii 15 kunni ciccitee gatan birrii 15 meeshaa nama meeqate takka lama sadii afurii shanii jaha torba jechuudha meeshaaleen nama torbaa kana feestaala birrii 15 mee herreegaati birrii meeqa akka nama fitu asumaan na argadha isiniin jedha laayik sheer gochuun na hojii turtii gaarii taasisan namooti meeshaa barbaadan lakkoofsa bilbilaa 9 WhatsApp Telegram na argattanii sababni iimoodhaan yeroo hedduu isiniif hin argamne yookiin immoo isinirraa kaasuu hin dandeenye maal isiniif fakkaate kanneen hojjenna kana ammoo ani miidhuu nama dhiiratutu hidha waan ta'eef hangasiif subscribe like gochuun turtii gaarii haa hidhanii